Ashama barattoota Afaan Oromoo. Welcome back to lesson 5 of the second season of Kako Presents Afaan Oromoo lessons. It's a pleasure to have you all back. Barumsa Shanaffaa lesson 5. Barumsa Shanaffaa lesson 5. Yeroo akkamiin himuu, how to tell the time. Yeroo akkamiin himuu, how to tell the time. We shall begin. Sa'aatii ja'aadha. It's 6 o'clock. Sa'aatii ja'aadha. It's 6 o'clock. Sa'aatii ja'aaf ja'aadha. It's 6 minutes past 6. Sa'aatii ja'aaf ja'aadha. It's 6 minutes past 6. Sa'aatii ja'aaf 12dha. It's 12 past 6. Sa'aatii ja'aaf 12dha. It's 12 past 6. Sa'aatii ja'aaf rubiidha. It's quarter past 6. Sa'aatii ja'aaf rubiidha. It's quarter past 6. Sa'aatii ja'aaf 20dha. It's 20 past 6. Sa'aatii ja'aaf 20dha. It's 20 past 6. Sa'aatii ja'aaf 25dha. It's 25 past 6. Sa'aatii ja'aaf 25dha. It's 25 past 6. Sa'aatii ja'aaf walakkaadha. It's half past 6. Sa'aatii ja'aaf walakkaadha. It's half past 6. Torbaaf 25 irruudha. It's 25 to 7. Torbaaf 25 irruudha. It's 25 to 7. Torbaaf 20 irruudha. It's 20 to 7. Torbaaf 20 irruudha. It's 20 to 7. Torbaaf rubii irruudha. It's quarter to 7. Torbaaf rubii irruudha. It's quarter to 7. Torbaaf 10 irruudha. It's 10 to 7. Torbaaf 10 irruudha. It's 10 to 7. Torbaaf 5 irruudha. It's 5 to 7. Torbaaf 5 irruudha. It's 5 to 7. Otoobisiin sa'a 8:20 ga'a. The bus arrives at 20 past 8. Otoobisiin sa'a 8:20 ga'a. The bus arrives at 20 past 8. Qophii sirbaa sa'a 9 walakkaa jalqaba. The concert begins at 9:30. Qophii sirbaa sa'a 9 walakkaa jalqaba. The concert begins at 9:30. Xiyyaarichi sa'aatii 2:15 irruu irratti balaali'a. The plane leaves at 1:45. Xiyyaarichi sa'aatii 2:15 irruu irratti balaali'a. The plane leaves at 1:45. We will now try to look at how we can construct a conversation out of all the examples we have discussed so far. This is a conversation between two people, Gifty and Wako. Gifty, walga'ichi sa'aatii meeqaadha? Gifty, what time is the meeting? Wako, sa'a 3 irratti jalqaba. Wako, it starts at 3 o'clock. Gifty continues, sa'a meeqatti dhuma? Gifty, when will it be over? Wako, 5:10 irrutti dhuma. Wako, it's over at 10 to 5. Some possible questions. One might inquire about the time. Gaafi, question. Gaafi, question. Sa'aatii meeqatti jalqaba? At what time does it start? Sa'aatii meeqatti banama? At what time does it open? Yoom cufama? When does it close? Amma yeroon meeqa? What is the time now? Yeroon meeqa? What time is it? In this final part of today's session, we will look at some exercises. Gilgala exercise. Gilgala exercise. Question number 1. What time is it? Please try writing this phrase in Afaan Oromoo. Question 2. It is 6 o'clock. Question 3. At what time does it start? End of lesson. Galatoma, thank you for joining us for yet another round of Kako Presents Afaan Oromoo lessons. Please feel free to drop us any inquiries or comments at kakoofficial@gmail.com. You can also find us at kakoofficial on Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, Twitter, and LinkedIn. Nagatti.